keeka mureefit abbichaaf kamilkaayinaas yaa ta'u ka miiliyoona miti tiriliyoona irraa argattu siif haa godhuu jennee eebbisneetiniin abbicha chaanaala kennuuf deemna. Amma booda chaanaalli Adaamaa Tuub kan jedhu namaaf gurguree jira. Akkasumas yoo kan na jaalatanii fi na kabajjan Adaamaa Tuub akka nafne chaanaala afaan Oromootiin dalaguu qabda itti fufuu qabda jettanii kana jajjabeessitan taate liinkii jala jirtuun seenaatii mi'a ammantana jiddumaan viidiyoo dhaabaati. Seenaatii subscribe godhaati. Viidiyoo achirra gadhiises laalaa xumura daddafaatii sa'aatis guutaa subscribe illee naa guutaati. Haala saniin hangam takka kana jaalatanii beeka jechuudha. Kan itti aanu wanni gurguruuf hoo maali? Akkuma viidiyoo kana fixanii seenaa liinkii jala isiniif kaaya. Miiliyoona 6,800 Itoophiyaa na gaafatanii kanaaf mana kana ijaaruu barbaade kanaafuu chaanaala Adaamaa Tuub meeqa gurgurtee kan jettan taate baay'ee rakkasaa subscribe 100 Adaamaa Tuub doolaara 25 jechuudha. Sa'aatii amma doolaara 25 gurgura. Kanaaf asumaan warroonni chaanaala gurgurallee dalaguutti waan jiruuf chaanaala gurguraa dalagaa jira. Warroonni bitachuu barbaadan akkaataa itti gurguru jira. Kana qofa osoo hin ta'in jechuudha. Chaanaala haaraa maqaa keessaniin banee sa'aatiif subscribe guutee mallaqa eegalchiisee monetize godhee hanga an waan kana guututti sa'aatiif subscribe eegalchuutti guyyaa takka irraa hanga baay'ee takkaaf guyyaa 15 irraa ni fudhatti. Guyyaa hagana geettu tana keessa sa'aatiif subscribe guutetiniin chaanaala keessan isinitti rakkabisa. Hanga isinitti garuu barnoota telegiraama keessa guruppii jira. Akkaataa viidiyoo edit godhan akkaataa viidiyoo itti waraabbatan akkaataa waa'ee YouTube irraa waan baratu barbaadan guutuu sa'aatii kennee fi dhuunfaan guruppii keessatti barsiisa jechuudha. Warroota chaanaala irraa bitatan chaanaala haala kan namoota hedduuf gurguruu jira jechuudha. Chaanaalli haa baay'atu. Ammallee namni irraa bitateetiin immoo osoo irratti dalagiin qabbaneesseetiin maqaa kana balleessuun barbaadu namoonni ciccimaan YouTube seeran dalagaa bareeda irratti dalaguu hin dandeenye irraa fayyadamuu hin dandeenye jettan bitachuu kan barbaadan qofa na dubbisa. Lakkoofsi bilbilaa kiyya kunoo as iskiriin gubbaarratti argitan duwwaa 967 duwwaa jettanii irra isinii deebi'a. Duwwaa 967 duwwaa jettaniit WhatsAppiin sagalee qofa naaf kettan. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. هردتوتا دعوتوتا Adaamaa Tuub hundi keessanuu bakka jirtan nageessi wajjin jiraatu jecha Adaamaa Tuub qofa miti YouTuberoota as jiru kana guutuu akkuma argitan YouTuber show jedhaa miti asumatti YouTuberran waan wal ga'aniif YouTuberra asitti hunda waan mul'isnuuf hordoftotaaf daawwattoota YouTuberoota hunda akkam jirtan baga jiraatan hin jechan. Kanaafuu maaliif qophoofne har'a keeka qopheeffannee akkuma mata duree gubbatti argitan Adaamaa Tuub gurguruu fi gurgurree waliigallee ta'aa kira ammallee Adaamaa Tuub wanni gurgurreef maaliif akka ta'e isiniif ibsa. Maaliif akka gurguree keeka mureefit abbichaaf kamilkaayinaas yaa ta'u ka miiliyoona miti tiriliyoona irraa argattu siif haa godhuu jennee eebbisneetiniin abbicha chaanaala kennuuf deemna. Amma booda chaanaalli Adaamaa Tuub kan jedhu namaaf gurguree jira. Akkasumas yoo kan na jaalatanii fi na kabajjan Adaamaa Tuub akka nafne chaanaala afaan Oromootiin dalaguu qabda itti fufuu qabda jettanii kana jajjabeessitan taate liinkii jala jirtuun seenaatii mi'a ammantana jiddumaan viidiyoo dhaabaati. Seenaatii subscribe godhaati. Viidiyoo achirra gadhiises laalaa xumura daddafaatii sa'aatis guutaa subscribe illee naa guutaati. Haala saniin hangam takka kana jaalatanii beeka jechuudha. Kan itti aanu wanni gurguruuf hoo maali? Akkuma viidiyoo kana fixanii seenaa liinkii jala isiniif kaaya. Kan itti aanu sababbiin gurguruuf maali? Sababbiin chaanaala Adaamaa Tuub itti gurguruuf maaliif yoo kan jettan taate dhiifama islaan gurguruu sin barbaadu chaanaala kana afaan Oromoo kana hedduu jaaladha. Dirqitti 100 geennee jirra. Namni subscribe godhu chaanaalota afaan jalqabame dhiifama ofii kiyyaa salaama isin gaafadhe hundi isaanii salaama isin gaafatanii bakka takkatti salaama alaykum jedhani. Assalamu alaykum warahmatullahi wabarakatuh. Wa alaykum salaam warahmatullahi wabarakatuh jedhana hordoftoonni illee akkasi. Sababbiin chaanaala kana itti gurguruuf maali yoo kan jettan taate wallamneetu jira kanatti ilaalne aara qabna way callisaa kaafinaas akkasi gurguruuleen barbaanne garuu sababbii itti gurguruu qaba waan dirqamanatti qabachuudha. Mana way isinii mul'isa mana ijaarannee gara biyyallee galuu fedhii qabna. Gara biyyallee deemneetiin manni nu barbaachisa. Mana nu barbaachisu kanallee manni kun hangam takka fixa mana viidiyoo daddafsisee isiniif mul'isa. Mana kana laalee deebina. Mana kana jalqaba meeqan gurgura akkam gurgura isinitti hima. Mana asirraa agartan kana guutuu isaa viidiyoo tolchee isiniif mul'isa. Mana kana ijaaruu barbaadeeti sababbii mana kana itti ijaaru meeqa manni kun miiliyoona
6,800 Itoophiyaa na gaafatanii miliyoona 6,800 Itoophiyaa na gaafatanii kanaaf mana kana ijaaruu barbaade kanaaf naannoo gara miliyoona 4 harkaa kan qabu kan meeshaan bitin jechuudha kaashii waan harkaa qabuuf miliyoona 4 kafaleetiin ammaaf jechuudha mana kana ijaarsisuuf eegalchiisuu deema kanaafu miliyoona waa hunda sirreessa jira miliyoona 4 amma hin kafalaa kanaaf kana hanqatu meeqa miliyoona 2,800 tun hanqate jechuudha kanaafu chaanaal Adaamaatu meeqa gurgurtee kan jettan taate baay'ee rakasa subscribe 100 duraan subscribe 100 osoo hin guutin chaanaal kee Amaariffaa yeroo inni 40 jiru gara $50,000 na kennan jechuudha $50,000 sharafa ammaatitti hedduu yeroo sanis birrii Itoophiyaa miliyoona 2 3 caala jechuudha ammas birrii Itoophiyaa miliyoona 2 gurgura jechuudha Adaamaatu $25,000 jechuudha sa'aatii amma $25,000 gurgura $25,000 gara miliyoona 2 naaf siqaa jechuudha kanaaf sababa kana chaanaala kana gurguraa mana kana ijaarree ana Jamiilaa Sumayyas taane ilma birallee ni finna inshallah rabbi jedhe eegasi eega dhufeen booda saniif gurguraa jechuudha Adaamaatu saniif gurguraa abbicha gurguruuf illee immoo rabbi ka barakaa godhuu fi rabbi dachaa godhee hadeebisuu fi ni dalaga $1,500 jechuun waan salphaadha chaanaal daddafeetiin ni dalagee ni deebisa gatii ani ittiin gurgure abbichi $1,500 bitate $1,500 gurguree kanaafuu chaanaalli bareedaadha chaanaal OAdha verify ta'ee jira badhaasni silver award ergamee jira kanaafuu yoo abbichi cimee waan bareeda kan irratti dalagu taate fakkeenyaaf kan waan bareeda kan irratti dalagan waan laalamu kan irratti dalagan taate yeroo gaabaa keessatti $1,500 ni argata jechuudha waggaa dheeraa osoo hin turin jechuudha yeroo gaabaa keessatti ni argata jechuudha anillee immoo wanni kana gurgureef akkuma isinitti himeef sababiin kanaaf gurguree akkanattiin aarree kasa'edii miti sa'ed gurguratee beektaniitiin subscribe irraan deeffatina namuma kenna abbichallee immoo viidiyoo itti aanurratti abbicha chaanaala bitatee wal isin barsiisa biyya bira jira viidiyoon inni dhufa anis wajjin viidiyoo walii qunnamneet chaanaala kana isaaf dabarsee kenneef jira kanaaf hordoftoonni keenya isuma wajjin turaa jajjabeessa isallee nama kenna waan bareeda waan na caalu irratti dalagaa waan viidiyoo an irra gadhiisu kana caalaa pirankii fi diraamaa tirkii mirkii nu gadhiisu kan osoo hin ta'in waan babbareedaa irratti isiniif gadhiisuuf qophaa'ee jira jechuudha abbaan chaanaala kana bitatullee kanaafu sababiin itti gurgurru kana jechuudha Adaamaatu takka mana ijaaruu deemu xiqqeessitiniin ammas viidiyoo isinii mul'isa mana kan laala manni kun akkuma argitan modern villaadha villa ajaa'ibaati villa bareedaadha namatti tola hedduu akkuma argitan villaan kun duuballee bakka bishaan ittiin daakan qaba iddoo makiinaatti dhaabanii hedduu baay'ee bareedaadha callisee mana sarviisii yookaan LCP kanneen kan ijaaruun barbaanne mana sila miliyoona 2 miliyoona 1,500 mana bareedan ijaaramuu ni danda'ama miliyoona 6 kana osoo fixin jechuudha kanaaf an hawwiin kiyya miliyoona hagana baasee wanni mana kana ijaaruu barbaadeef manni kun hedduu baay'ee bareeda waan ta'eef mana akkana kana hawwii waan qabuuf jechuudha mana kana dirqama ijaaruun irra jireetiin hagammaatti osoo man ijaarin gibbii ni qaba ardii ni qaba ardii miliyoona lakkoofti bir ardii ni qabu miliyoona ni baaste jechuudha miliyoona mana miliyoona lakkaamu baaste jechuudha ardii rakkasaati fi naannoo iddoo bareedaa jira ardiini akkuma beektan kanaaf ardii bareedduu ni qaba kanaaf manni irra jiru ammaaf sarviisiidha sarviisiin irraa jeessee viillaa akkana jiru kana irra ijaaruu barbaada mana kana akkuma argitan hedduu ajaa'iba bareedu inni bareeda akkuma argitan mana akkana kana dirqama waan ijaaruu barbaaduuf kanaaf dirqameetiin chaanaal kee Adaamaatu gurgure mana akkuma argitan kana fakkaata jechuudha okay hordoftoota daawwattoota keenya manni akkuma argitan kana fakkaata kaa'amee isin mul'ise kana akkuma amma iskiriin gubbarra argitan kana mana akkana bareedu kana ijaaruu waan barbaaduuf chaanaal kana gurgure chaanaal amma yoo isin jajjabeessanii jaalatan yeroo muraas keessa subscribe 100 naaf guutuu hin dandeettani kanaafu galatooma isin jecha amman tana chaanaal kee ka haaraa linkii jala jiru seenaati Adaamaa show jedheetiin bane kun Adaamaatu waan jedheef Adaamaa show jedhee bane jira chaanaal Adaamaa show jedhu kana linkii jala isiniif kaa'ee kanaan seenuudhaan subscribe godhaati viidiyoo irra jiru illee ilaala linkii jala jirtu linkii ma yoo gattuutan ufiinuu keessa isin naqaa viidiyoo prank mo irra gadhiisa jira isuma laaltanii jechuudha prank isa laaltanii tuttuqi ka jedhu viidiyoo tuttuqi jedhu kana yoo laaltan achumaan chaanaal ni argitan jechuudha haala kanaan anallee na guddaa gamta kana jaalatan hin dhaabii warra jettan warri hin dhaabin jettanii warri na jajjabeessuu barbaadan warri Adaamaatu dhiisuu hin qabdan jettan haala kanaan wanta jettanii kanaafuu keekii kana wanni murruuf keekii murreetiniin kabajnee Adaamaatu abbicha kennee abbichillee galatoomi kanuun jedhu viidiyoo isaa itti aanurratti isiniif dhiyeessina jechuudha jalqaba osoo keekii murrellee keekii yeroo murru viidiyoo itti aanurratti isiniif qopheessina abbichillee eenyuun akka ta'e viidiyoo itti aanurratti hin argite jechuudha yeroon keekii murru abbichallee viidiyoon bilbilee fi viidiyoon isallee waliin connect goonee keekii waliin muraa du'aa'ee godhaa fi asii chaanaalli kunis kan barakaas haa ta'u kan irraa dalagattee argattu kan birrii wacii baaste itti deeffattu siif haa ta'u jenneetiniin eebbisnaa jechuudha abbicha chaanaala bitatullee jechuudha eenyullee akka ta'e achumaan beetan jechuudha
Kan ittaanu akkuma isinitti himetti liinkii jala isiniif kaa'ee jira. Linkii sanii seenatii hagamta akka kan jaalatan saniin isin beeka hagamta akka kan jaalatan saniin ilaala jechuudha. Seenatii amman tana subscribe na godhaatii jajjabeessaa hagamta akka mee guyyaa takka keessatti yoo namni dhugaan na jaalatan jiraatan hagamta akka daddaftaniitiin subscribe na gootanii karaa luta jechuudha. Amma yaada gaggabaabaa isaan hundarraa fuudha. Adaamaatu maaliif gurgurtaa dirqama sibira dhaabbannee as gurgurtu sittiin dhiisnu birrii haga barbaadu san obsaa walii qabdeetiniin mana barbaadu san ijaaruu hin dandeettaa jechuu jiran jechuu isaanis mana san ijaaruuf akkuma argitan har'a boru ijaaru son jedhu simmintoon ol qaalaa deemu jira jechuudha. Waggaa darbe duratti gaafa asii deeme mana akkasii ijaaree deemetiniin yoo ijaaruuf mana eegalu deemu manni an ijaaruu barbaadu miiliyoona hedduu gaafata. Manni immoo ka sila an itti qophaa'ee deeme manuma naaf hin taane ijaaraa jechuudha. Kanaaf mana san ijaaruu waan hin barbaadiniif kanaaf Adaamatu bira gurguradheetiniin kan biraa banadhee guddifadha. Chaanaalli Amaariffallee waan qabuuf isarrattillee dalagaa afaan Oromoo hagamta akka isin yoo hagamta akka wanni taata ilaaleetiin ama afaan Amaariffallee immoo dirqama waan na gurgurchiisu taate mana sana eegalee yookaan simmintoon addumaan qaalaa deema meshaan qaalaa deema yoo kan gurgurchiisaa sanis gurgureetiniin sunis subscribe hedduu waan ta'eef isinillee immoo jajjabeessitaniitiin amma 100 tun salphaadha naan geettan jechuudha 300 san garuu gurguree dafee 300 ga'uun nu ulfaata saniifi kanaafuu namoonni hedduu maaliif subscribe hin goone jedheetiin kan isin gaafataa ture amma naaf galte jechuudha ijoolleen namni hedduu sababiin subscribe nama gooneef namoota email banachuu hin beekne jiranii email banachuus ka beeketu kan anummaanuu nama hedduu argee banee itti kenne email kana bakka itti naqu wallaalee eessatti naqanaan jedheetiin bakka gara biraatiin naqaa jechuudha fuudheetiin bakka silaa search godhanii viidiyoo laanetti email achi naqaa dide jedhan namoota akkasii ergee duraan ni aara namni kenna maaliif subscribe na godhe jedhanii namoonni YouTube afaan Oromoo qabdan namoonni channel qabdan maaliif ummanni kenna subscribe goone maaliif guddatu dikaytan hin aarina sababii beekee jira yoo randeettan youtuberoonni baay'eedha adano youtuberoonni baay'ateen namnis youtuberoonni application barsan akkaataa itti youtuberan akkaataa itti gmail baran adano jarri kana barsiisanin youtubein guddataatiin hin deemaa jechuudha yeroo san namnis akkaataa itti babbanan barataatu maan deemaa jechuudha kama banee itti kenne namni itti naqatu wallaale suurallee kaasaa itti mul'ise itti naqatu wallaale nama hedduu argee jechuudha torbe kana keessa kanaaf asumaan warroonni channel gurgurallee dalagutti waan jiruuf channel gurguraa dalagaa jira warroonni bitachuu barbaadan akkaataa itti gurguru jira kana qofa son ta'e jechuudha channel haaraa maqaa keessan hin bane sa'aatiif subscribe guutee mallaqa eegalchise monetize godhe hanga an waan kana guututti sa'aatiif subscribe eegalchutti guyyaa takka ranga baay'ee takka guyyaa 15 irraa ni fo'atti guyyaa hagana geetu tana keessa sa'aatiif subscribe guutetiniin channel keessan isinitti rakkabisa hanga isinitti garuu barnoota telegram keessa group jira akkaataa video edit godhan akkaataa video itti waraabbatan akkaataa waa'ee YouTube irraa waan baratu barbaadan guutu sa'aatii kennee fi dhuunfaan gruppii keessatti barsiisa jechuudha warroota channel irra bitatan channel haala kan namoota hedduuf gurguru jechuudha channel habaayatuuf channel afaan Oromoo habaayatuuf sila gabbee Amaariif beeseen guyyatti nama kuma dhufa kabitatu jechuudha nama hedduu barbaada maaliif faayidaa isaa dhibba arganii namoota hedduu gabbee birrii hagan argadha warroota channel afaan Amaariif irra dalagu salphamatti 200 200 Itoophiyaa dalanii argannetti ijoolleen hedduu waan himaa jirtuuf ammas namoota baay'ee takkiitti keessa birrii Itoophiyaa miiliyoona 2 argatu jirti YouTube irraa ta Amaariif andaleedu sunni sun birrii isaanii yeroo himan ijoolleen kanaaf waa takka sodaatu jechuudha badala biyya galee suuqii bana dhusu channel irra dalagadhe hagan argachuu danda'a kan jedhu ijoolleen hedduu YouTube haala kanaan bitatan jechuudha Amaariffaan kanaafuu an afaan Oromootiin amma habaayatuuf kanaaf YouTuber afaan Oromoo hedduun jiru habaayataniif irraa dalaganii fayyadamaniif waan akkasii barbaada ammallee namni irraa bitateetiin immoo osoo irratti dalagin qabbaneessatiin maqaa kana balleessuun barbaadu namoonni ciccimaan YouTube seeran dalagaa bareeda irratti dalaguu hin dandeenye irraa fayyadamuu hin dandeenye jettan bitachuu ka barbaadan qofa na dubbisa lakkoofsi bilbilaa kiyya kunoo as screen gubbarratti argitan duwwaa 9 duwwaa jettanii irra isin deebi'a duwwaa 9 duwwaa jettanii WhatsAppin sagalee qofa naaf kettan imoon natti hin bilbilinallee lakkoofsa biraa ibiti akka illee itti bilbiltaniif miti sagalee qofa naa kettan ammas namoonni gara garaa fuutanii salaamatuma si gaafatuuf laa dhimma muktaariif aaminaa laa dhimma ebaluu waan kana na gaafatuuf warra dhuftan nan gaafatina isin jedha san nan galchuu dhaqaati isaan gaafadha koomentii jalatti isaan isin yaaddeebisanii kanaafuu isin waan warri YouTube bittan qofa kanaan na gaafadha lakkoofsa bilbilaa kan asirra jiru kanaan na gaafattan isin keessummeessuu danda'a jechuudha sa'aatii isin na birreessanitti isiniif deebisuu danda'a akkasin jedhe yoo barbaadan immoo warroonni lakkoofsa argatu hin dandeenye warri Facebook qofa qabdan Sa'id Bayyaan yoo ittanii Facebook irra search na gootan argatan Messenger irratti yeroo friend biti follow godhaatini Messenger na barreessani haala saniin argee isiniif deebisuu danda'a jechuudha har'aaf an Adaamaa gurguruu murteessee jira isaan immoo waan kana waan birallee seentanii ilaalla ani dhimma dhugaa jettu isinitti himee jira jechuudha namni amma isin namni hedduu birrii guddaa argataa ni dalagatta miiliyoona 5 mana ijaarachuu dadhabde namni jedhu si dhabamu birriin hin ta'etu namni akkaataa itti qabatu namni tokko ni jira ka qabuu danda'u jira ka qabuu hin dandeenye jira jechuudha birriin ni baddi yookaan waan biraatiin bitanii yookaan waa gargaarsa namaa kennan yookaan waa godhanii haala kana dhumachuu hin dandeetti saniif malee alhamdulillah miiliyoona 6 tanaa miti wallahi billahi amantanii na amanuu baatanii miiliyoona 6 ol dalagee jira jechuudha
miliyoona 9 miliyoona 10 dalagee jira isiniif hima jechuudha. YouTube irraa jechuudha waan biraati irraa himiti. Waggaa meeqa dalagaa arabaa dalagaa dhaqee hagan arganne jechuudha. YouTube irraa hagan argadhee jira. Uf dura illee immoo dalagaalee babbareedaa kan YouTube caalaa birrii ajaa'ibatti namaaf kafalu isin barsiisaa isin mul'isa. An dubbii kiyya fixadhee isaan warroota hin gurgurinii jedhan kana yaada qaban yeroo si gurgurtu nuusi bira osoo jirru ati chaanaala kana yoo gurgurtu namni maan nuun jedha ka jedhu yaada qaban kanaafuu warroota fuulduratti si gaafachuu qabna. Yoo gurgurtes yoo san gurgurte malee jedhaniitiin haala kanaan akka himu na goosanii jalqabee nurraa eegalu mirgumaa eegalla amiin irraa eegalla. Assalaamu alaykum warahmatullahi wabarakatuh. Hordoftoota jaalatamtoota. Hordoftoota Adaamaatu hundi keessanuu. Egaa hordoftoota Adaamaatuuf waliin jirraan mallee inshallah gara fuulduraatti illee walumaan jiran akka mataa kiyyaatti chaanaala kun akka gurguramu hin fedhu wallahi jaalatanii jibbitanii chaanaala kana jechuun Adaamaatuuf jechuun yuutuubaroota isin asitti argitan akka isin nuti mataa ol qabannee fuula keessan dura dhaabbannee arguddannee ofitti gammannee akka ofitti gammannu kan taasisee nu guddisee Adaamaatuufin jechuudha yuutuubni kun hundi sheer godhamaanii nuuf guddatee irra geenne. Osoo danda'ame waan an umrii kiyyarraa haga ammaa dalagadhe namni kun hundi dalagate silaa walitti qabnee akka chaanaalli kun hin gurguran chaanaalli kun kan sa'idoo osoo hin ta'in chaanaala kenna jechuudha isaatu nu guddisee wallahi dhugaa dubbachuu fi taanii fi afaan hin jennu osoo hin ta'in wallahi dhugumatti hin beekta akka warri duraan irraa nu hordoftan isaatu nu guddisee jechuudha isaan sheer nu godhama haga ammaatti guddanne saniifuu chaanaalli kun chaanaala kenna chaanaala nu hundaati osoo nu hundi kun akkanatti osoo jirru akkanatti callifnee akka gurguramu hin barbaadu mataa kiyyatti osoo silaa gurguramu baatee wanti deenu hunda goonee natti tola garuu immoo dirqama yoo ta'e gurguramuun illee homa jiraatee nafseen namaatuma baddi walaakin ammootu hanga danda'ameen akka hin gurguramne ani akka mataa kiyyaatti jechuudha. Chaanaalli kun chaanaala kenna akka nurraa gurguramu fedhu hordoftoonni warroon asitti argamtan illee hundi keessanuu maatii taatan yaada keessan ibsadhaati yoo fi akka gurguramu moo hin gurguramu waan kana irratti ganaa walii galu jirra. Yaada nama tokko qofaa miti ka ta'u yaada keenya hunda jechuudha. Akka hin gurguramne hin oolchina jennaan oolchuu hin dandeenya akka mataa kiyyaatti hundi keessanuu yaada mataa keessanii kennadha. Yaada keenya akka maarra walii galle harka caalu laallachuu. Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hordoftoota daawwattoota Adaamaatu akka nagaa fayyaa jirtu. Adaamaatu gurguramu baay'ee nu gaddisiise garuu kalaas eega dirqama taate maal goona gurguramu mana caala. Adaamaatu ammallee ka biroo banamee jira. Saanuma like subscribe godhaatii akka subscribe kuma 100 gootan abdii qabna. An kanuma jedha waan biroo. Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kabajamtoota fi daawwattoota Adaamaatu hundu bakka jirtanitti nagaa fi kabajaan keenya isin haa ga'u jecha hangaroo akka mataa kiyyaatitti chaanaalli kun akka gurguramu fedhu garuu dammootu mana kanatti caalana fakkaata gaafa gurguramuudhaan harka laalla jechuudha. Tigallee mana keessa dareena. Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kam nagaa fayyaa jirtu isin jecha ani Adaamaatu kun gurguramu hedduun gammadee maaliif yoo jettan chaanaala keenya isa kuma 25tti gurgurachuu san hedduun si gammadee mana sitti ijaarrata galatoomii garuu Adaamaatu subscribe gurgurame malee Adaamaan hin gurguramne maqaan akkasuma jira jechuudha. Chaanaalee haaraa baname dheeytanii subscribe godhuudhaan cinaa dhaabbadhaa. Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hojjamtoota hordoftoota Adaamaatu Adaamaan tu bakkuma kaabilaan jetti abbaa yuutuubarootaati. Inni gurguramuun ammoo baay'ee nutti illee tolle baay'ee nu gammachiifne. Maraafuu ammoo egaa kadeemuuf karafeef kadeemu wal qaqqabaan jiru dalagadhaa rabbi akka namaan jiru jette mammaakni hayyoonni olomoo. Egaa hojii taate sunis hojiidha kunis hojiidha. Filannoon keenya ammaaf gara Adaamaa Shawaa taatu. Adaamaa Shawaa san bira dhaabannee guddinnaaf malee yaani kiyya kana mammaaka. Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Warra kafuuni kabajamtoota hordoftoota Adaamaatu akkasuma yuutuuberoota asii argamtan kun hunda jechaadha. Baga nagaa jiraattan isin jenna. Adaamaatu jechuun akkuma isin beektan jechuudha. Isinitti himnu isin hunduu ni beektan jechuudha. Hangafa yuutuuberoota Yaman keessaa Saayidii akkuma beektan nama jalqaba biyya kana keessatti waan kana fayyadamuu eegalee nullee isarraa arganii isatu asiin nu ga'e jechuudha. Garuu ergaa hin gurguraa jedhee nu mari'atee nullee hin gurgurin hin jennuuni. Filannoon keessan Adaamaan erga gurguramee filannoon keessan liinkii jalatti Adaamaa Shawaa ta'u garuu guyyaa gurgurame waan ammuma ummata fi dhageeffattoota ummata biratti illee siimu keessaa $2,200 kennita. Maaliif yoo jettan anamma yaa'an jira amree kun akkuma beekamu namni hunduu ni beekanii caaltuun na bira hin jirtu. Caaltuun na bira hin jirtu haga silaa dalagaalee seenne waan ta'eef. Erga gurguramaa jira kalaasi dhiisi jennaa erga nuti de $23 fudhatee $2,000 irraa akka naa kennu isin illee gamanoo itti namaa isin jedha.
gaman ammoo adaamaan show filannoo keessan haa ta'u isin jedha galatooma. Okay, hordoftoota daawwattoota keenya akkuma dhageettan isaanis dirqama sila akka qarnu jedhe akka ati gurgurtu waan hin feeneef himachuu qabna hordoftoota fuulduratti hordoftoota jechuun maatii keenya jechuun osoo hin mari'atin maatii keenya gurgurree namaaf dabarsuu osoo hin ta'in gurgurree namaaf dabarsuu miti. Kanaafuu maatii keenya gurgurree namaaf dabarsuu ni ulfaata. Dabarsinaallee namni sunis nama keenya nama na caalaa jaallattan fa'a ta'a. Ana caalaa fa'a jaallattanii. Kanaafuu koomentii jalatti isinillee waan jettan gurguruu kee kanaan warri gammaddan chaanaal hedduu qabaadhe faayidaan maali achitti mana san guddisee bareeda ijaare chaanaal ammallee akka isin guddisan abdii qaba ammallee immoo haga isin guddistanii haga isin jaallattan kan beekuu danda'u chaanaala jiru isin subscribe naaf gootan saniin beekuu danda'a jechuudha agamta akka namni subscribe godhaa daddafeetiin ilaalee sa'aatii naa guutaa viidiyoo jara jirtu ilaalee guutuu xumureetiniin agamta akka namni subscribe naa godha kan jedhu achirratti ilaala jechuudha jalqaba achirra ilaalee yoo agamta akka namoonni yoo hedduu kana jaallatan taate eegasi yaadettaan irratti waan haasofnu jira jechuudha viidiyoo ittaan irra jechuudha kanaafuu chaanaala liinkii jala isiniif kaa'ee subscribe gochuun irraa fitina irra deebi'ee isiniif himaa chaanaala kee haaraa hangamta kana oftan hangamta kana jaallatan hordoftoonni asirra jirtan guutuun keessan jala seenati agasi adaamaatu jechuun subscribe sa'aatii amma 100 ta'ee jira viidiyoo isin dheeressee jira viidiyoo ittaan irratti kee kan murannaa wajjin kan nyaannu ta'a abbicha YouTube bitatullee moo nama jaallatan ta'uu mala miidiyaa irratti ni beekama abbicha YouTube bitatullee ni argitan jechuudha nama isin jaallatan ajaa'ibatti nama jaallatanii na beekamaadha prank fi drama tirkimirkii jinnii kana irratti dalagu waan bareeda isin fide dhufa abbichis ni argitan jechuudha yeroo san amma viidiyoon kun waan dheerateef viidiyoo itti irratti keeka muraa abbicha eebbisnee kaane eebbisnee fi eegasi viidiyoon isin mul'ise jechuudha eenyu akka bitu amma viidiyoon isin dheerateef salaamu alaykum warahmatullahi wabarakatuh nagaan nuuf tura baabaye